Okay, yaaltetta. Middle jechuun gidduu jechuudhaaf. Okay, hordoftoota keenya chaanaala EFO Tube jechi sadaffaa nuti kutaa 18ffaa kana keessatti adda baafannee beekuu qabnu middle kan jettudha. Egaa first kan jettu jalqaba, last kan jettu immoo dhuma, ammoo middle kan jedhu irra geenyeerra. Jalqabaa fi dhuma ilaallee jira. Gidduu yeroo jechuu barbaannu lamaan kana gidduu jalqaba first jenneerra, dhuma immoo maal jenneerra, last jenneerra. Yoo nuti gidduu jechuu barbaanne immoo maal jenna? Ingiliffaan kan jedhu asitti adda baafanna. Isheenis middle jennee adda baafanna jechuudha. Faayidaa tokko qabdi kan isin beekuu qabdan akka nama Ingiliffa eegalee dubbachaa jirutti. Isheenis maalidha? Gidduu jechuudhaaf jecha middle jettu kana gidduu jechuudhaaf itti fayyadamtu jechuudha. Mee fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyaaf I want to sit in the middle. Fakkeenyaaf hiriyaa sadi taatanii barcuma yookaan teessoo tokko irra taa'uu barbaaddanii hiriyaan keessan tokko I want to sit in the middle yoo jedhe gidduu taa'uun barbaada. Fakkeenyaaf isin as teessuu, hiriyaan keessan kan biraa as taa'a. Hiriyaan keessan jecha yookaan hima kana dubbate immoo gidduu taa'uun barbaada. Isin gidduu akka jechuuti. Kanaaf jechi middle jettu gidduu akka jechuuti. I jechuun ana. Want jechuun barbaadu. Wanta tokko yeroo barbaaddan I wanted to. Want jechuun barbaadu. To sit jechuun immoo taa'uu. Fakkeenyaaf barcuma tokko irra yoo teessan sit jedhama, taa'uu. In the middle gidduu. Middle jechuun gidduu akka jechuuti. Sin gidduun taa'uu barbaada. Hiriyaa keessan sadi taatanii sin as teessanii kaan as taa'ee namni tokko immoo gidduun taa'uu barbaada yoo jedhe I want to sit in the middle. Jechuu danda'a. Middle kan jettu kun ammas keessatti maal jechuudha? Gidduu akka jechuudha. Fakkeenya lammataa. The car stopped in the middle of the road. Road jechuun karaa akka jechuuti. Karaa konkolaataa akka jechuuti road jechuuni. Fakkeenyaaf konkolaataan tokko karaa qixxa lamaanitti mootorri isaa badee ta'uu danda'a. Karaa garaagaraa qixxa lamaanitti karaa road gidduutti yoo dhaabate maal jechuu dandeessu? The car konkolaatichi. The kan jettu kun maal jechuudha? Ich. The car konkolaatichi. Stop jechuun immoo maal jechuudha? Stop jechuun dhaabachuu akka jechuuti. Ishee kan yeroo itti daballu maal ta'a? Taatee darbe ta'a. Simple past jecha stop jedhuuti isheen kuni. In the middle of the road. Middle kan jettu kun amma qixxa lamaanitti. Fakkeenyaaf karaan kun akkasitti yoo jirate konkolaataan karaa gidduu irratti yoo dhaabateera ta'e maal jettu isini? The car stopped dhaabateera akka jechuuti. In the middle of the road. Karaa qixxa lamaan irratti dhaabate akka jechuuti. Kanaaf jecha middle jettu kana gidduu jechuudhaaf itti fayyadamtu jechuudha. Mee karaa salphaa akkasii galuuf mee example yookaan himoota kana ka fakkeenyaa haa fudhannu. Fakkeenyaaf namni tokko maqaan abbaa kee eenyu jedhee yoo isin gaafachuu barbaade, maqaan abbaa kee yoo jechuu barbaade what is your middle name jedha. Middle jechuun gidduu qixxa lamaan akka jechuuti. Egaa yeroo isin maqaa keessan himtan, maqaa keessan haga akaakayyuutti himtu. Yeroo namni tokko isin gaafate, fakkeenyaaf mucaan Gammachuu jedhamu tokko yeroo gaafatamu maqaan kee eenyu yoo jedhame haga akaakayyuu isaatti yoo hime Gammachuu Tolaa Abdiisaa jedha. Gammachuu Tolaa Abdiisaa jedha. Maqaan what is your middle name jedhee yoo namni tokko isin gaafate, middle name jechuun maqaa abbaa. Middle name jechuun maqaa abbaati. Fakkeenyaaf what is your middle name jedhanii yoo mucaa Gammachuu kana gaafatan, mucaa Gammachuu jedhu kana gaafatan Tolaa jedha. Deebiinsaa Tolaa kan jedhudha jecha yookaan gaaffii what is your middle name jedhuuf jechuudha. As keessatti middle jechuun gidduu. Egaa walumaa galatti first name yeroo jennu
kutaa keenya har'aa kana yeroo walitti cuunfinu first name yeroo jennu maqaa jalqabaa yookaan maqaa kee akka jechuuti. Maqaa kee kan keessan asitti dubbattu. Fakkeenyaaf Gammachuu Tolaa Abdiisaa maal jedhaa? First name yeroo jedhaniin Gammachuu jedha. Maqaa jalqabaati waan ta'eef maqaa isaa. Middle name yeroo jedhanii gaafataniin maal jedhaa? Tolaa. Middle jechuun amma kun gidduudha. Kun ka jalqabaati, kun immoo ka dhumaati. Last name jedhanii yoo gaafatan amma mucaa Gammachuu jedhamu kana Abdiisaa jedhee deebisa jechuudha. What is your middle name yoo jedhan Tolaa jedhaa. What is your first name? Maqaan jalqabaa kee eenyu? Gammachuu jedha jechuudha. Kanaaf akkasitti kutaa keenya har'aa kana keessatti first ka jalqabaa, middle gidduu, last kan dhumaa jettanii akkasitti adda baafattanii yeroo namni what is your first name jedhu maqaa keessan first maqaa keessan. What is your middle name yeroo jedhu maqaa abbaa keessanii gidduu waan ta'eef jechuudha. Barreeffama keessatti gidduu waan ta'eef. What is your last name yoo jedhe maqaa akaakayyuu keessanii sadaffaarra waan jiruuf yookaan dhumarra waan jiruuf jechuudha. Kun jalqabarra jira. Isheen kun jalqabarra jirti. Isheen kun lammaffaarra jirti. Isheen kun immoo sadaffaa yookaan dhumarra jirti jechuudha. Akkasitti adda baafattanii namootatti himuu ni dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota chaanaala EFO Tube kutaa keenya har'aa 18ffaa kana keessatti jechoota sasalphoo ta'anii fi isin